لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota kabajamtoota akkam nagaa fayyaadha. Baga nagaan deebitan chaanala kiyya jalatti. Har'a wanni irraa dubbachuu dhufe warra ispoonsora Kanadaatiif waan dhaabbatee jecha akka waan addunyaan dhumtetti ilaalaa jiru, warra gana biyyaan bahin biyya baqataa jiru akkasuma waraqaa isaanii ganaan naqatiin. Takaffaa wanni irraa haasa'u Kanadaan maaliif ispoonsora yeroodhaaf amata kana yeroodhaaf temporary pause godhan. Temporary yeroodhaaf dhaaban malee guututti dhaaban jechuu miti. Wanni dhaabaniifis oduu Kanadaa akkuma dhageessanitti ammaaf namni karooraan maletti hiddumaateeti lafa guutee dalagaan dhabamtee osoo ittiin qophoofne haalaan namni heddumaatee seenee jira. Kaduraaniitiifuu bakka hin qaban mana hin qaban. Bakka namni galu dhabeeti. Namni amma magaalaa xixiqqoo keessatti magaalaa adda addaa keessatti nama 5 nama 10 nama 15 nama mana takka keessatti galuutu jira jechuudha. Duraan namni mana isaa fuudhee ruumii takka extra kan ta'e kireessa jechuudha geessee jirta. Amma immoo biyya magaalaa Ontario keessatti firaasha namni bakka irra ciisu firaasha cinaa isaa kireessuu eegalee jechuudha. Kanaaf manninis akka malee hammaate dalagaanis ni dhabamte. Kana hundaa'uu ilaalchisee akka godhan wallaalanii mootummaan biyya kanaa jechuudha yeroodhaaf akka namni hin seenne murteessite. Namni karaa hedduminaan namni karaa itti dhufu karaa LMA fi karaa refugee kanaanii seenaa jira biyya tana. Kanaanii lafaas balleessee jira. Karaa LMA saniinis xiqqeessaniiti jiranii dalayduu biyya tanatti sila bakka dalayduudhaa hin qabnu ja'anii mootummaan hayyama gootee fi karaa itti fidan san hundaa'u ummanni hindi irra guddinan. Abbiis godhuudhaaf maallaqaan gurgurachuudhaan LMA sanii biyya isaanirraa nama fidanii osoo nama asirraahuu sila qaxxaruu danda'anii kijibaan nama narkanne ja'anii nama hedduminaan nama naqanii jiranii jechuudha. Kanaaf namni akka malee walirra heddumaatee mootummaan maal gooti opshina sanii fi opshina ammas baqataan hedduminaan waan dhufeef amata kana. So mootummaan opshina wanni isii muruu dandeessu waan isaan danda'an karaa itti nama hir'isuu danda'an karaa amma dalayduu sila nama asitti haara godhanii fidan karaa san LMA san hir'isuudhaan akkasuma baqataa hir'isuudhaan waan biraa taatu visitaraa fi akkasuma namni faamilii fidachuu barbaadu still ni jira jechuun san dhorku waan hin dandeenyeef jecha. So kana amata takka booda ni banamaa san amata dhufu murtaa'aa jechuudha. Yeroodhaaf ammoo ilaa December 2025 itti dhaabbatee jira. Kanadaan duraan wanni karoorfattee
barbaaddi biyya guddisuudhaaf waan ganaa ifiifuu guddachuu jirtu jechuudha. Humna baqataa irratti hirkattee jiraachuu deemtu. Biyya tana abbaa takkatti illee belonging taatu anis baqataa kaanis baqataadha kasan dura dhufes baqataadha walumaan biyya tana ijaaruu jirra jechuudha. So walumaa ganatti Kanadaan fuulduraaf gizee achi fagaattee ilaaltu namni isiin irratti hirkattu baqataa nama ni feetii arras boruus nama ni feetii namaas ni fiddi jechuudha. Kanadaan biyya ganaa humnateeti irratti hirkatteetiin deemuuf deemtu. Zinni lammaffaa Kanadaan wanni nama irreessuu barbaadduuf elekshina biyya tana keessatti deemuu bara dhufu jechuudha. Ifi ammas ekonomii biyya kanaa akkuma addunyaa irrattuu ilaalchise ekonomii crash taatee jirtu. Namni dalagaa dhabuu jiruun qaala'uu kana hunda wal qabatee akka waan warri namni hedduminaan dhufu jiru kana dhugaa impaaktii ni qaba biyya irratti namni hedduminaan dhufuudhaaf. Akkasuma namni hundinuu nama alarraa dhufuutu dalagaa nu dhabsiisee kaan seeraan dhufeehu osoo dalagaan argatiin seeraan hin dhufee dalagaa argachuu namni gizee heddummaatti dalagaa ni xiqqaatti osoo mootummaan ittiin qophoonne kanumaa fi akkasitti yeroodhaaf dhaaban jechuudha. Ani waniin nama ganaa silaa dhufuuf biyya kana dhufuuf dhaamu. Akkuma argaa jirtanii amma Kanadaan hedduu jijjiiramti fuulduraaf jijjiiramaa deemti jechuudha. Waa hedduu takka teknooloojii wal qunnamsiisee karaa dalagaa ittiin wanni godhan akkasuma ekonomii biyya tanaatiif san toopika dheeraa viidiyoo biraa irratti dubbadha yeroo bije. Ammoo Kanadaan haalli isiin itti deemuu jirtu nama barnoota hin qabne dhiisi barnoota qabu dalagaa dhabaa jira jechuudha biyya tana keessatti. Akkuma dhageessan namni rakkatee hedduu ispoonsoraan dhufee gargaarsa mootummaa hin qabu nama fide sanarratti hirkatee jira jechuudha. Namni bakka galuu dhabe masgiida galaa jira. Kaanis walirratti heddummaatanii akkasii galaa jiran. Kuni wanni ilaalchisu ekonomiin fuulduraaf hedduu baddu jirti. Namni dalagaa dhabaa jira. Warri silaa barate dalagaa duraan qabu xiqqaachaa jira. Sa'aa namarraa irrisaa jiran. So akka agarroo kanatti fuuldurri hedduu hammaachaatu dhufaa jechuudha. Ati ganaa Afrikaa jiru biyya tanattiin dhufee biyya tanaatu naada baraa biyya tana dhufeetiin qara'aa biyya tana dhufeetiin dalagaa amammoo chiilin godha jiruu teekee keessatti isoon baran ufteetuma yaada malee Kanadaa dhaqa waa hundaa achittiin godhattee ibtura yaaddee biyya amma jirtu kana biyya baqataa ta'u biyya keessa ta'u taa'uun hedduu nama yaachisa. Wanni godhuun sirraa eeggamu biyya jirtu keessatti dura biyya jirtu keessatti waan sila arraan godha gaafaan as dhufeen godha jettu takkaanirraa gaafa as dhufeen irraa jijjiiramti jettee abdattu biyya jirtu keessatti dalagachuu ta'uus qaraatii qara'uu ta'uus waan dandeessu humna keetii opportunity adda addaa ifiif baastee nama takka irratti soon hirkanne karaa adda addaatiin if jiraachisuu yaaduu guddina yaaduu fuuldura kee yaaduu yoon tahin dhugaa si hima biyya sana dhuftee ka afaan hin beeyne guddaan afaan wanni barrier nama ta'uu jechuudha. Wanni obstacle yookaahu girdoo guddaan namatti ta'u afaan beekuu dhabu afaan kan beeyne iskiila takka kan qabne jechuudha. Kan bakinaa afuu hin beeyne kan computer akkatti fayyadaman hin beeyne ka gargaarsa nama karaa adda addaatiin ta'u iskiila walii galaa jechuudha. Iskiila nyaata godhuu ta'u nama barsiisus ta'u afaan ta'u waan adda addaa kana ka hin beeyne as dhufeetiin +1 jeetiin eegalaa jettee yoo yaaddu taate dhuftee hedduu struggle goota hedduu ni rakkatta biyya tanatti hedduu cinqamtaa maaliifin dhufee si goosisti jechuudha. Kanadaan maaliifin dhufee si goosisti laan biyya kiyya taa'ee jechuuf teessa.
dhaamsi kiyya walumaa galattuu isoon hin dheereessine. Kanadaa jechuun ammaan tana biyya silaa akka opshinaatti ilaalamu jechuudha. Biyya maybe niin dhaqa hin dhaqu jettee yaaddu san keessa jirti, haalli isiin keessa jirtu kana bal'inaan irraa dubbadha. Amma foonni sirra jiru biyya jirtu keessatti, biyya baqataatillee haa taatu bakka hundatti jechuudha. Lubbuu tiyyaa akkamittiin if jijjiiree lubbuu tiyya waan silaa na fayyada irratti yeroo tiyya dabarsaa akkamittiin guddisaa. International level jechuudha. Biyyuma feetee hutaatu ati akka nama valuable, nama si barbaadan ta'uudhaaf waan sirraa eeggamu jechuudha. Yeroo tana keessatti wanni silaa ilmi namaa godhu amma addunyaan teknooloojiin kuttee online irratti dalagaa adda addaa skill adda addaa barachuu dandeessa. Kana hunda garuu dura afaan yoo baratte afaaniin barattee san booda waan adda addaa kan gootu hedduutu jira. Saniifuu lubbuu teetii irratti hojjedhu. So biyya irratti dependent taane, biyya irratti hirkattee biyyaaniin sossohaa waan osoo hin jenne jechuudha. Haala itti deemu jiruun wanni hundi jijjiiramu jira. Jijjiirama kana keessaa tokko yoon taane amata meeqa booda si hambisaa jechuudha.